akkaataan du'asii akkuma isin jette sana. Akkuma obboleettiin keenya jette sana Paakistaanii wajjinitu mana hojiitii baddee mana kontoraataa baddee gara mana ijaazaa deemaa jirtu makiinaan akka hin taanetti ittiin galagaluudhaan wallahi bakka baay'ee mataa si kana lafa rukutee waan tokko ta'u bakka wanti mul'atu ni jira achirraa suuraarraa jechuudha. Eessatu reenfisi argameera ijoollee dhageessanii siluma isinitti himeeraan kakadheen kaayiroodhaa ka'an yookiin Saudi Arabiyaa deemaa laafan dhufe yookiin fayyaasii yookiin reenfasii yoon baase malee amma ijaa mun fayyadamu jedhee kakadhe miti akkuma kakadhe kunoo hadda reenfasii argee hin jiraan ofii kooti jechuudha. Reenfasii bifa suuraatiin bifa viidiyootiin bifa maaliitiin isii ta'uu mirkaneeffadhee akkasitti duuti illee mirkaneeffadheera. Isinii galee dirqama keenya kana jechuun immoo dirqama keenya finneerra jechuu miti. Kanaafi shamarran biyya Arabaa keessa jirtan rabbi isin eegu of eeggadhaa. Jaallatanii mana xalabaatiin baatanu nan beeka jaallatanii mana xalabaatiin baddanu miindaa keessan jaatii fi rakkinni maatii keessanii waan wal caaluuf sanaa jettanii olii gadi fiiddanii mana xalabaatiin illee baatanii miindaa dabalataa barbaacha malee waa biraatii miti naaf gala. Adeebis bu'een deebi'amu be. Ishi duuti immoo eessattuu hin hafu. Guyyaan sun guyyuma baay'iseeti. Guyyaan sun guyyaadhuma obboleettii keenya baay'isee bojaate jechuudha. Guyyaan sun guyyaadhuma baay'iseeti. Soorii wallaahi baay'ee nama gaddisiisa dhugaa. Rabbi wadda barseefi. Kanaaf immoo ragaa jira ragaa. Rakkoo yoo jiraatte duutee yoo jiraatte fayyaa ishee geessachuu yoo duute immoo reeffa ishee geessachuudha jalqabumayyuu wanta jirus immoo egaa argamtee bakka jiraatte reeffa ishee argame kallattii dandeenyuun geessannee akkuma kamitti reeffa ishee galchannee wallachuu dableesee jiga. Abshiraa. Jabina isin kan hunduma keessaniif horiyoottan warra isin beektan warra isin beekne ijoollee shamarran biyya Arabaa akkasuma maatii isaan hangafne hunda keessaniifuu jajjabina lawwa maalan jirra jirtu akkam jirtu nageenyi falaadha waaqayyo isin haa ta'u akkam jirtu hayyee har'a hundumti keessan akkam taatan maarra geessan maarra jirtu jechaa kan turtan har'a akkuma kamittuu barbaacha sin nu gootaniif tumsa sin nu gootaniif barbaacha obboleettii keenyaatiif obboleettiin keenya baay'isee bojaa xaafaa kan jedhamtu yeroo darbee balaa makiinaatiin Saawud Arabiyaatti duute jedhamtee waan turteef hayyee oduu tokko tokko dhageenyee nus of kutuu dadhabnee sagalee keessan dhaggeeffachaa waan turreef ammas obboleettiin keenya baay'isee bojaa xaafaa akkuma jedhan balaa makiinaatiin Saawud Arabiyaa kutaa magaalaa Riyaad kan jedhamutti duutee amma hospitaala Majumman jedhamutti waan argamtuuf hundumti keessan tumsa nuuf gootaniif yaalii isin nu duukaa dadhabdanii hamma har'aatti nu wajjin taateef amma immoo obboleettii keenya gargaarree reeffa obboleettii keenya biyyatti gashachuudhaaf tumsa akka nu gootan siniin jenna hundumti keessan jaalalaa bulmaa siniin jenna. Kanaaf obboleettiin keenya guutummaan guututti duutee boqottee Saawud Arabiyaa waan jirtuuf amma immoo maatiin reeffa intala koo naagashaa na dhaqqabsiisa nan awwaaladha waan jedhaniif hundumti keessan sagalee kan sheer gootanii waan jiruuf waan qabdaniin haala qabdaniin yaada keessaniin nu bukkee akka dhaabbattan siniin jennaa. Kanaaf saatii booddee mana obboleessa keenya Mubaarak Musammaat waan wal agarruuf hundumti keessan sheer koppiliing godhaatii saatii booddee achitti wal agarra siniin jennaa. Galatoomaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaa taatanii obboleewwan kiyya bakkuma isin jirtanitti rabbi isin eegu. Ilmi namaa akkatti biyyaa boomulee akkatti biyyatti deebi'u hin beekamu akkuma jedhamu dhimmin biyya keessaa dhufee jiruuf yookiin immoo dhimmin kaayiroodhaa maatii dhiisee gara biyyaatti dhufee gara Saawudiitti malee dhimma obboleettii keenya jirtu jedhamee wal falmasiisaa ture dhimma baay'isee bojaatii dhalattuu naannoo Shawaa kan taate akka carraa ta'e waan eegaa turre yookiin waan maatiin eegaa turan waan hiriyoonni ijoolleen biyya Arabaa eegaa turan tun taane
waan nu eegnetu dhalate innis buleettiin keenya egaa isin gala jedhee yaada walumaa galatti maatiidhaaf hiriyootaniif ilmaan Oromoo biyyoota Arabaa keessa jirtanuuf jajjabina isinii hawwa waa tokko kan caalaa wannan isinitti mun jiru laayibiidhaan yeroo sa'aatii dheeraa teenye isinitti maallee abbaan baadiyyaa jiru waan ta'eef bor gargaara sa'aatii afur irratti sagantaa beellama biyya galchuu isinii gala tiktookiinis waan tokko haasa'uun eeyyamu waan ta'eef isinii galee jedhee yaada biyya galchuudhaaf bor gargaara abbaan gara Finfinneetti dhufaa jiru neetworkii qaban waan ta'eef baadiyyaadha erga fayyaa dhabanii waanuma jiru biyya galchinaa fi akkaataan immoo akkuma dubbatame buleetti keenyas dhiifama gaafanne irraa finnee buleetti keenya warqee gurgurattee warqee takkana goosittee jedhaa turre dubbiin akka sanaa miti dhugaa dubbachuuf rooman kutu dubbiin akkuma isiin jette shufeeriintu mana hojiitii mana xalabaatii baasee gara mana isii geessu isii bira geessu wanni uumame poolisii baqachuun isin jira makiinaan akka malee fiiguu jira poolisiin nama dhukaasu jira waadanu jira wanni jara mudate mana yaalaa jirtu qaqqabdee turte garuu akka rabbi jedhetee shufeeriinis wajjumaan miidhame du'aaf jireenya gidduu jiraannillee kanaaf hundi keessan iyyuu haala galgala jechuudha ifeera lafti waan ta'eef ardi hundi keessan viidiyoo kan argitanu galgala sa'aatii afuritti akka dhuftan akka waan dandeenyu gargaarree akkaawuntii haadhaaf abbaatu banamee jira waan ta'eef waan dandeenyu bira dhaabannee beellamni jalaa guyyaa boriitii guyyaa xumuraatii sirrakkifnaa kottaatii waan dandeessan kenna viidiyoo kana immoo nama 50 sheer godhaa koppii linkii bareechaa godhaa galatoomaa hunduma keessatti jaalladha bor gargara wal argina shaangulliitii boo'ichaa immoo ajjalatti hin gadhiisina bilis koppii linkii sheer godhaa. Dhugaa rabbi anduuti mucaa kana dhugaa natti fakkaanne wanuma sobaadhaan dhoosanii maallaqaaf jecha akkana isii godhaa jiran se'e maal godharra egaa dhuftee namni afur dhaabbatu hin jiru baay'ee ulfaata dhugaa rabbi haaluma isii kana maaluma taatee dhiiroo ay ijoollee teenna wallaahi carraa ijoollee teenna subhaanallah tuun garan ajjeefamtii tuun darbamtii tuun qooqa ajjeesaa tuun beela akkas godhaa tuun dhukkubaan duuti wallahi baa'achuun kunillee rakkina dhala jedha sun dhugaadha baay'ee natti dhagame dhugaa rabbi wallahi waan duuti wayii natti fakkaatu silaafuu nama jireenya tokkodhaan jechuun ulfaata wallahi ulfaata wanni biyya keenya ijoollee keenyaa keessaa fuujuu ijoollee biyya suudiidha rabbummaa waa'ee isaanii qoftaa dubbatu wallahi yoo rabbiin dubbate malee rakkanullee namni dubbatu hin jiru duunullee namni awwaalu hin jiru rabbummaan qofti rahmata nuuf haa godhe maatii keenya nagaan nu agalchu wallahi rabbiin warra nagaan baheetiin nagaadhaan maatii ofiitti galu nu haa taasisu wallahi hedduu na dhagame subhaanallah waan jirtu ina fakkaataa ture garuu maal godharre waan rabbiraa dhuftee afuu dhaabbachuun hin ta'u ni ulfaata dhugaa rabbi carraan keenya kun ijoollee rabbummaa isinaa eegu bakka jirtanitti wallahi rabbi isinaa eegu ni ulfaata baay'ee tokko ulfaata wallahi dhugaa dubbachuudhaaf hedduu nama jibbisiisa rabbummaan rahmataa godhu malee